saddeetii fi dhama adda addaa hiddi mayraarraa xuuxee qopheessuufi bishaan baarkunii fi qilleensi kunii fi duumessi kunis oowwi aduudhaa kan qaanqeen adda addaa facaatee waa fayyaddu kunii fi ammallee layni kunii fi ammallee bishaan gartee qileedhaa kalaga keessaa waraabbatan kunii fi eelli adda addaa kun cuftinuuhu hiddoowwan muka adda addaatii fi kamayraatii fi ammallee kuduraa cufaatii fi ammallee baalli gurraachi gartee Afrikaa adda addaatiin aduu xuuxu kunii fi ifni aduurraa nuu dhufu kunii fi halkanii guyyaa wal daddabruun kunii fi qilleensi gubataan kaarboon jankanu baafannu kunii fi sombi hayawaana adda addaa kan qilleensaan baafatan kunii fi uuraan baalli qilleensaan baafatee fudhatu kunii fi kuduraan dhihana keenya gosa gosaan nu qopheessee nu eeyditunii fi ilkeen gartee kana wahiin daayinee wahiin qopheessinutunii fi arrabni jalattiin dhoorkinu kunii fi arrabni xiqqaan liqimsinuunii fi hiddi gororri hidda dhandhacharraa nu yaa'ee nyaataan jiifannu kunii fi mariini gartee nyaataan gaggeessinu waan adda addaa gara gaggalchee akka raammootti munyuuqqatee garaachaan ge'u kunii fi qochumaan dhihana keenya bilcheessee akka dhihanfannu nu godhu kunii fi dhandhachi sagal kadhama adda addaa qopheessee nyaata nuti biddamee qaan ajjeefne kana ruuhiitti deebisee seeleedhaaf ruuhii geessisanii fi hagooggiin garaacha hagooydee akka ifii fincirree fi akka dhihannitti hin qabanne gootee hoggu cufa dhiitusanii fi marrimaan qaqallaan buukii isaatiin dhihana xuuxu kunii fi ammallee binkiryaas onsulii yaasu kunii fi ammallee dhiinni bobbahee hogguu gubate onne deebee liqamu kunii fi onneen ati kana laaltee gartu tokko takkan dhaabbanne tun cuftinuu ogeessa haxaan qabneetu isii dalaysiisuudha jira. Mee hidda onnee joonkaalaaliitii gorsarraa fudhadhu waan inni fakkaatu. Jabeenyi akkatti onneen jabaattee dhiigaan darbitu kuni foon siidhaa seelee miliyoona 50 qabani. Kanaafi jabaatanii dhiiga walit jabeessee facaasee ammallee adda banamee dhiigaan fuudha. Hawali gonnobbeessee dhiiga darbu kanaanii dhayini onneedhaa jaani. Kanaafuu dhiinni kakka isa yaa'ulaali kunoo. Mee hidda joon keessa akkatti horiisu wanni ka bombiidhaa tammoo hogguu laalanii jaan hanqamis qaasarraa takkallee taatee mul'anne. Akkanumaan ammoo jiruu namicha kanaa jijjiiruu dandeessi. Waan namichi furdatee hiddi dhiiga yaasu qaqallatee jecha. Kolesteroon kana namuuni qaba. Walaakin kajoon kun hiriyaa isaatirra heddummaatu. Maaliif kolesteroon kana tiruu wanni baaftuuf haajaa qaamaa namaa guutuuf. Namni kaan furdate dhiigni isaa wanni furdatuuf hiddaatu coomee nistii waan duraanii harka tokko irrisa. Hogguusi dhiigni kukurfaan kun seenee yaamina qaamaa wal ge'uu dadhabee dadhabbiin qaama dhufti. Kolesteroon cooma fakkaatuutu isaatun beekini malee umrii isaa amata 45 keessatti akka fuddinaatti walitti qabamee hidda dhiigaa rakkise. Suniifi hiddi qaamaa cifa yaamina dhiigaatiif hogguu iyya rakkinaafu fudhatee ibbira fiduu hin danda'u. Akkasuma hojii onneensaa waan badee bakka deeffachaa jirti waan meeshaa otomaatika rabbiin uume taateef jecha. Kunoo torbaan tokko booda foon onneensaa oksijiin akka barbaachisu dhabanii ergaa yaaminaa godhachuu jiran. Kunoo onneensaa laal akkatti laffa'u jirtu silaa dhiiga qaama cifa ge'uudhaa fi laffaatii kanaa gooti. Akkanumaa wajjin waani kolesterooniin dhiigaa cooma qabu kun qaama keessatti heddumaateef jecha seeleen oksijiina jiruutiin deemtu hidda qaqallaa akka rifeensaa seeruu dadhabdee sunitti dadhabbiin qaama dhuftee dadhabbii jabeenyaaf joonis hiraaree firaa silkii darbe duuba. Laalonneessaa akkatti yuusu dadhabbii dhiigaa oksijiinaa kan isii ga'u dhabuudhaa fi hidda ollaasiitti akka koofiyaatti hidda gaara fakkaatu kana dirmachuudhaaf
akka dhiiga dirmachuu oksijiina dirmachuu harkattuudhaaf itti ergite gubata dhiigaa kan ofirraa oofuudhaaf cilee sinfiraa dhiquudha jecha. Kunoo cileen dhiqamtee seeleen duraan dheebuu dhiigaa qabdu dheebuu bahuudha jecha. Hiddima hiree dhiigaa harayaa fi oksijiina fidee onnee irra jijjiire kun xiqqaattullee guyyaa 2 barbaada. Silaa joon nagayaan bahu esoo hiddi isaa dingata cufamee dirmachuu dhabe wanni onneen isaa akkatti dhooytee jarjartee wal faana ceetuuf iyyensa seelee qaamaa adda addatti bakka bakka eegitu daftee lakkabuudhaaf. Onneen kafannee isaa hogguu nagayaa daqiiqaa tokkotti 70 ol dha'utti hin haajamtu. Onneen tuni humna takka ta'uuf dandeessu. Tanaafi hogguutti jabaatte ifaa ifirraa qabsiifattee dhawina siidhaa tartiibeeffattee akka gartee halaakarraa if baaftuuf gooti. Jarjarri dhawina sii hunii fi ifaanis wanni akkatti jarjaruuf seelee onnee keessa jiruu fi toollaa sii jirtuu fi tafoon keessa jirtu ifaa'u daddaffitti akka isiin hin duunetti dhadhaqqabuudhaaf. Akkanaan dilinni hubbaa jala fiiguu kana daqiiqatti 70 dhooyte kan haajaan hir'isin. Hogguunni beekuu dide foon miila isaa dhiiga owwaa dhabanii gama surriidhaa iyyatan. Hogguusi surriin ishaaraa jarjartu gama onneedhaa gooti. Tanaafi onneen joon daqiiqaa 2 booda anfariirtee daqiiqatti 100 dhoyte. Kunoo dirqamattuu dadhabe oromarraa hafee tapha dadhabe waan onneen isaa likkii malee dhoytu jecha hafuuraatti cite. Kunoo akka jarjaree hafoo darbilaanime waan foon isaa oksijiina dhabanii dirmachuu barbaadaniif jecha. Kunoo laal dadhabbii keessa dachaa orma kaanii hafuura gudiidan fudhate. Laalmee onneen isaa dhawiinsa kawaan marattee dha'uu jirti dhiiga miilaa geessuudha jecha. Waan inni katabatiif dirqaa jiruu fi onneen isaatii fi sombi isaatiis hongeef dirqiinsaa jiran. Ammoo dirqamni isaa kun ammoo gaagama du'aatii isa gaha. Onneen wanni jarjara keessa kayyuuftuuf hidduma fi dhukkubsata kanarraan dhiiga qaamaa geessuufi. Jarjarri seeleen dhiigaa safaa haqinaa jarjartu. Jarjara gaafa du'aa dhiigni jarjaruuf hogguu 5 dachaa deebiteetti akka girrisa akkunoo kana onnee tumti. Babatteen dhiiga diimaadhaa kunoo akka ati ilaaltee gartutti hagooggii onneen hagooggatee tubuu jiran cicciruudha jecha. Kunoo shaashiin onneen hagooggatte irraa ciramte. Ciramnaanis ni erbeeyyanii itti mamaxxanan. Esoo bakkattoon bakka ta'uu baatte wooma godhaniif laakiin bakkattoon rakkoodha homaan godhaniif hiddi qaqallaadha. Bakka seenuun deebii qulxaa'uu tanaanii walitti tuulamuudhaan rakkoo biroo uuman ganaadhammaas dawaa biroo isaan dhiixuu barbaadaniifuu isaan. Qulxii dhiiga yoon kaasuu kun seelee bakka birootuu hedduudha hir'ise lulluluudhaan. Seeliin oksijiinaa beeleetii iftinuu milkita laalaadhaa gama soduudhaa ergan. Akkanaa hojii joon waan milkita laalaa onneen beeyneef garaachaatu nyaata dalaguu dadhabee dhukkuma seeti garaaf qaqqabata. Dhugumatti inni injifannaa kubbaatii harkachuu fedhe malee onneetii keessatti dhiigni qulxaa'ee quban qabu. Dhiigni qulxaa'uu jamma.
ishaaraa laalaadha tanii surriin gamoonneedha ergite jecha mataan isaa dawwaqame harka isaa kabitaarratti laalaaf dhagee taraa tanaan duratti onneen isaa jiruu isaa keessatti akka gaagama akkanaarra fiddee tartiiba wallaalle seeliin foonii miliyoon 4 oksijiin dhabee walgahee cinqi jira daqiiqaa 5 as onnee isaa irratti dhiinni walgahee cinqiirra jira surreen isaa gorora adriinaaliin akka gama onneedhaa ergan dhandachaa jajje tuni dura dhaabbannaa jabduu xabi'aan mataa fiitiin dhukkuba ofirraa deebiftu kunu adriinaaliin gama onneedhaa gahee onnee gama keeysaa keeysa akkana garagalee oltuu jira tanaafi onneen joon dalagaa jarjeessuudhaaf urgufamtee daqiiqaa tokkotti 140 dhoyte akkana jechuun jarjeri dhayne onnee isaa akka duriirra harka 3 fi cinee ta'e jechuudha hanqafanillee jabaachaa oolaniis irkoon isaanii waan gartee foon dadhaberra taateef homaa dhiqaniif haadhufu malee adriinaaliinis ciccita dhiigaa gartee kaydaamaa deemu kanaaf humaan godhu aboo gurbaatti jabaatte hoomoo baay'ila kanaan hombolaansiin nu yaame ciccinni dhiigaa shariyaana keessatti 90 guute oksijiinni ogguu hangama seelee onneedhaa ga'u zeerot deemuudhaa dhiyaate irra guddoon seeleedhaa badde dhaabbataaf dirqamte qalbiin joollaaffatte walii guyya dheertuu dha'uu dandeessu duraan nagalmaan kubbaa kitabannaa yaa joon maalumaan sii godha barinni kubbaadha hedduu jaalata amma eegoonnee isaa lukkubsatte rubusaa agee dhiinni duraan hiddoo onnee keessa olii gaxoriru akka waan dhaabbachuu fedhuuti qunceen seelee foon onneedhaa diiccituudhaaf hin dandeessu kuno qaamni dadhabeeti laqajjee khalaas laaffate onneen akka hogguu duraan dha'uuf dadhabdeeti ratte khalaas dhiinni garaji gurraachoome hagoogin haphiin onni hagooytu kuno ciccitte irraa babbanamuu jalqabde adda sohottayxe kuno ciccitte abooka gaarii jirtaa yaajooniif jabeeysi haya kunu akkana gaa jabaadhu qalbiin joon miidhamte hanqana achi waan dalaguu hin dandeessuun qabdu hiddoo onneedhaa dadhabuu jalqabe dadhabbiin qaama cufarraa mul'atte cinqii hafuuraatiif oksijiina isaanitti kaanillee ofirraa bane waan onneen isaa dhiiga darbuu dadhabdeef yaa inni dhiigaa cufa bishaanii wajjin gama somba isaa dachee somba guute hacuuccaan lubbuu baasuudhaaf bishaan firraa dhiibaadhaa deemtu dhiibdee kunoo damee sombaa fiinxaan geeyse yoo hacuuccaan dhiibbaadhatun dhaabbachuu baatte saa'ila kana keessatti qarraqamee halaakamuudhaaf deema abolaassi oksijiin firra dhiisi hafuura tartiibaan baafatte hogguusi ekkana gaa'if gargaari ibintaraadii yaajoon haakee bira geenyeetii si gargaaranii surriin isaa qilleensa oksijiinaa dhabdeeti dachiin marteeniif wallaalu jira alaamaan surriirraa mul'atte joon akka maleedha ta'eeti foon onneedhaa laafanii ciccitanii dhiinni hedduun keessattuu eseeleen goggoyde nu dhiisaameen jejjerra hamma jejjeru mijjaa'u takka atilleen jabaadhuutii dammaqe yoo dafanii ollaanu baatan hamma daqiiqaa 20tti onneen isaa hedduudha miidhamtii deebuun dandeessu
Aboo gurbaa hafuurri qoma keessa walla qoma dhukkubseeti. Onneen isaa gaagamarra jirtu kun os daqiiqaa tokkotti 120 dhoyti ilaali. Yaa joon eessaas ilaalata laalaa bakka tan figgarta. Bakka na dhukkubduu hin beeku. Kunoo cinaa sa'aat duruu si finneeti qalbiin sin cabin dafnee si wallaanna. من كان يعاني مشاكل قلبية أيمكنك إعطاء معلومات إضافية للاستعلامات؟ حسنا 1 2 3. Laal seeliin dhiigaa ta'onnee joon keessa jirtu sokondii cufarratti 500 gubata. Takkalleen haaromtee bakka ittiin deebituuti. Seeleen cufa qulxooytee hunoo onne keessa goggoytee teessi waan dafee baysinee qulxaa kanarraa kaafnu malee gurbaan gaagamarra jira. Harreen kun muteera akka beeysuutti qalbiin joon tartiibarra hin jirtu jechuu kenna. Akka gorsumtaan tifikaa hun beeysuutti onneen joon gartee cufamtee jirti jaa. Dafnee dawaa mirqaansu kun ol ilmee TBA janii fi takkaa'uu bilaadiban janiin dafnee irraa bannu malee akka seeleen hedduu goggoytee gubattee dhiigan cufnetti. Esoo qulxi dhiigaa kun hanqaneerra heddummaan dhaqqabuu barbaachifti. Yoo qulxi dhiigaa kun hanqaneerra heddummaate onneen ni dhaabbatti gurbaan ni du'a. haa ta'u onneen jeen gizee barbaachiftu keessa nuu dammaytee lakki haa ta'u malee walqixa maliyoonaa duruu seeleen gubattee badde akka namaa wajjin ammoo seeleen dhawachuu eegaltee jiruu deebifte haarayatti amma tartiibaan qaceello jiraattee deemu jirti. walaakin ogguma gartee qilleensi haarayatti dalaguu eegale oksijiin seenee fi seeleen takkittiin kophaaf haalliftee ishaaraa qaama kaan irraa adda goote alaamaan isin kennitu wanni isin himtu seeleen tuni wal dhabduudha qaama kaanii hojjechuu kenniti ishaaraan siidhaa tuni tartiibeessuudha wajjin wal dhabdii tartiiba deemutti hin jirtu fowdaa gartee korontaa surriidhaati nabdii dhawina qaamaatii wajjin ha tartiibatti hin dhufne onneen isaa sossoha qabdi jechuu kenna ishaaraan siidhaa tartiiba gartee qaamnitti jiru wajjin wal dhabdi waan surriin siidhaa oksijiin fixattee oksijiin kanuma dhiiga keessallee seeni surriin ga'inii jecha. Onneen amma dhaabbachaa jirti dirmachuun wayaama. Takka lama sadii 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 takka lama sadii. 1 2 3 4 الشحنة 200 تراجعوا. تبلغ قوة الصدمة 130 ألف واط، وهي كافية لإنارة مدرج لكرة قدم. لم تصمم لإعادة تشغيل قلب جون، لكنها توقفه وتفسح أمام الناظمة لإعادة تولي الأمر. الشحنة 200 للمرة الأخيرة تراجعوا. onneen tee duraan akka nama kofalchiisu daawatti amma moola kee kana taatu tolte ka gaarii jirti. Hagoogin onnee yoon irraa gartee ciramtuu illeen guyyaa 5 duraa kanatti fayyuun ni kajeelamti. Inni illeen guyyaa kana ka'etti akka dhiigni qulxuune dawaa dhiiga eeguu kana fudhachuudha qaba.
ammoo safeekaan tuni abaditti onnee isaatti hafuuf jiraatti har'aan irraanfatamne jijiini gidaara onnee joon qabee kun gartee ulee eeguu kadhiisun fakkaatu ammoo firraa dhiisi gaa ulitti hin deebini akka kinikitti as jammartee sun fakkaachuu deemta ulee eeguu kubbaa miilaa tan irraanfachuudha qabda akkatti hin deebine dawaa dhiiga laaffisoo kanninaafi ammallee akka dhiigni haaratti hin goggoyne if duratti hiddi dhiigaa akka hin goggoyne tamma duraatuu walqixa gartee maliyoonaatiif gubatee godaannisa irraanfachuu hin taane onnee isaa keessatti hambisee jira onneen tuni weelkaa dhiigaati hiddisiitii fi dhiigninis wanni kana wal sesseenaniif jiruu tanaaf hundee ta'anii akka hin banne godhuudhaafi yoo isin citte wanni badee qaamni namaa baduuf waan silaa qaamaan sinqeeysan oksijiinaatu sababaa dhiigni itti irraa cita wannummaan onneen tun hogguu cufa walii gannaannoytuufu qaama kana oksijiin haarayaan hogguu cufa sinqii godhuudhaafi naannoyti dhiigni onnee irraa ka'ee somba seenee somba keessaa kun hokkaati galtuuf faca'uuf oksijiina kana fuudhee onne deebisee ammaas akka qaama waliin gahuudhaafi ammallee wanni hidda wariidaatiin lamada ka'ee kun hokkaati ilaaltee galtu onne deebuuf aara gubate kakalee irraa hafe sun akka ala baasuudhaafi hogguu dhiigni keenya muramee gannaqame rakkini hedduudha qaama keenyarra dhufa waani dhiigni oksijiina qaamaa geessu gannaqameef jecha irruun oksijiinaa meeshaa gartee dhiiga geessu kan hedduudha balleeyti badiin marifachiiftu akkanuma wajjin hedduudhaaf jajjabeessee dhukkuba ofirraa ittifti waani meeshaa rabbii taate jecha ammoo meeshaan dhiiga kan naanneessu kun onneedha onneen tuni meeshaa qaamaa keessa humna mataa ayyamtee ilaalamti hogguu ilaalan ammoo dummucha harka keetiitirra waa xiqqa shuma guddatti akkanuma wajjin ammoo muteera akkasii takkaan agarre laal kunoo gaaloonaa 1,250 dhiiga qaama dhangalaafti guyyatti ammoo kasunirra ajaa'ibaa hidda dhiiga qaama keessa facaasu kana hiddi qaama keessa gartee dhiiga walii qatoof kun gos lama ka bobbaasu kanaan sharyaana jaan ka dhiiga gubate galchuu wariida jaan ammoo ka dhiiga bobbaasu kun tokkichummaan kun dheerinni isaa 600 gaya miilitti miilii 600 jechuu kuni amri ajaa'ibaati eega hiddi sharyaanaa kun deemee qaama cufa kana wal gahe hiddi qaama keessa ammas jammaramee gana onne deebuutu jira meeshaan tun sadii onnee fi sharyaanaa fi wariida jechuu hiddi kun sadeenuu wal gargaarsa qaba dhiibichuma onneen humnaan akka dhiibduuni sharyaanni guutamee qaama gahee dhiibichisaa qaama gaha dhiibichuma kun qaamatti kana gad dhiibatuuni hiddi wariidaa sun kasilaa muteera isee dhiibuun qabne qaamarraa jammaramee dhiibatee ammaas onne deebisa dhiiga gubataa kana mee ajaa'iba rabbii keetti kan laali bombaan dhiigaatis kun ka mul'atu kana diimaan kuni sharyaana jedhaniin ka dhiiga oowwaa oksijiin qabu kana qaama obaasu foon isaatii fi foon kaanillee wal qixaa miti kuni foon isaa kaani jabaadha waan gartee dhiibbaan onnee boodaa dhiibdu jecha humna sun akka baatuuf rabbiin jabeesse gurraacha kun ammoo waani muteera isa dhiibee baqeessu hin qabne jecha foon isaa laafoodha gidaarri isaa hedduu jabaa miti dhawaan isaatiis hin mul'attu sharyaanaa malee waani dhiiga gartee dullacha dhiibee ol deebisu jecha dhiibbuma kanaatiitu dhiibbaa isaati hiddi ati ilaaltee gartu kun yoo walitti qaban 10 isaa rifeensatti qixxaawu maaddee dhiigaa takka qofa dabarsuu danda'a 2 wal cinaadhaan hin dabartu hiddi wariidaa kuni dhiininni qaamarraa ol deebisee galchu nisbii sharyaani bobbaase walqixa sharyaani bobbaase walqixa tokko deebisa kaan 1,250 guu bobbaase inni 625 galche jechuu kaafi hoo isa hote yette kaan dafkaa wajjiini qilee garii ala baase akkasumatti hiddi wariidaa gurraacha kunis kaan irraa hedduudha qaqallaan akka rifeensaa hubbaan dachaa meeqatti kaan gubbaarra jira saniifuu cuccufaa kun akka ilaaltee gartuu kanatti gara ifii oofu malee akka ibduuban deebine cuccufaa qaba silaa cufaan jiraachuu baatte dhiigni miilarraa matatti ol yaa'u gad dachaa kun akka gartuu kanatti waan dachiin jaazibaa langa tarkiftu jecha ammoo dhiibbaan onneen qaama keessa gartee hottoonfattee akkasii dhiiga sharyaana keessa dhiibduuni wariinilleen onneetti dhiiga gubataa deebisa hacuuccaasuntu gartee buura jiruu jedhama waani dhihana bakka cufa gahee oksijiina qaama cufa waliin ga'u jecha ammoo qaamni hogguu waa waraananii dhiiga gannaqe hacuuccaan dhiigaa sun ni laaffatti saniifuu dhihanaa fi oksijiina
dhawina qaamaa bakka hedduudha meeshaa qaamaa ga'uu dadhaba. Kanaafuu meeshaa dhiiga naanneessu sadeen irratti gizee sun qabsoo barbaachiftuudhaan dhaabbachuudha qabani. Naannawni onneen akka naannootti kun waan dura dhaabbatu qaba. Ta duraa jejjeessitee daftee bakka rakkoo sun dhiiga dabarsitee qaamaan ga'uudhaaf ka'uu uratte bira. Taan jabeessitee mallee akka dhiigni gartee uraa sun jecha qallatee haratti nafile gootee faffacaaftee bira dabarsuudha qabdi. Ta sadeessaadha jarjaraan hacuuccaan siidhaa darajaan ol fuudhamtee waan sun akka wallaalchiftu godhuudha. Uraan sunuu akka dhiiga duraa gadi hin bira kuchiiftee daftee qaamaa dhiiga geessitee akka qaamni hun haajaa bahu godhuudha. Hogguudha bombaan dhiigaa kun gunnuunfatee onneen jilbiibbatee dhiiga darbite. Bombaaleen dhiigaa hawariidaatii fi shayyaanaatis haajaa isaa bakkaan gegga'uudha dalagaa isaa gugguutuu danda'a. Ammoo hammi ga'aan balaazimaa fi dhiigaafis hidda kottoonfatee darbu kanaaf argamuudha qaba. Akka waan hogguu kottoonfatan darban arkani jecha. Meekkaa fakkiyyoo fudhanne hogguu qaama namaatirraa waa dhufani. Nama tokko hadhiinsaa gabbu'ee deemu dadhabe guugarre yaaduudha qabna. Yaadni dura yaannu saqaamni kuni dhiiga kana goggogee bishaan dhabuudhaaf waan yaasu dhabe moo uraatu qaama keessa gannaqamee bakka birootti dhiiga yaasu jira moo jennee tana gadi lallaallee tana rabuudha qabna. Yoo tana garre malee dalagaan eegallu. Nuti warri qaama namaa taligaa godhuu kun hedduu lagarra. Jiddugalli dhayinna waliinidhaa kun hogguu badiin qaama dhufte ol fuudhamaa deemuu kana hedduu garra. Maaliifi waan dhufe kana qaamarraa ittiftee rakkoo sun bira hochiisuudhaafi tattaafata gooteechuudha garra. Esoo qaamni namaa kun akka mangistootaatti waraana adda addaa dirmachiisee jalaa gubbaadhaa ol dirmatee wal laqqabuu baate dhukkubsataan hedduun adagaan itti dhufte esoo bakka wal'aansaan geenye karaarra du'a. Kanaafuu warri waa beeku qaamni namaa kun if dandeeyaa if jiraachisaa arganii irraa galan. If danda'uunsaa meeshaa duraan gartee surrii keessa dhoofate kun hokkana baasee dirmachiisee fi gargaaruu kana. Dhamti birreeyyii nama reefu dirmatte suni borootiin kiniisis jedhanii ka duraan takkaa namni ni jiraan sahiin dirmachiiftee gaagama silaa qaamni jalaa bahuu hin dandeenye jifa jalaa baafti. Borootiin kiniisis jaan kun silaa adagaa akkanaatiif saaxil bahee guyyuu dura dhaabbatee waan akkanaa deebisuudhaan gubachuu baate hormoommoo adda addaa biqilcheeti kaansar tahee qaama namaa balleessa. Adrilaaniin kunni surriin dirmachiiftuuf onneedhaaf jabeenya ta'e tokko isiin dadhabde keessatti hidda siitii wajjin bakka isiin dhiiga ga'uu dadhabde dhiiga geessee waliin ga'a qaamaa kana. Onneen ilma namaa tuni dhuqii takkaanii waa lama dhuggooti. Hogguma takka dhuggettu hogguu laaltu isii wanni isiin darbitu waa lama. Moggaan mirgaa tuni alarraas naqachaati sombaafis kenniti. Akkasuma tabitaatis sombarraa fudhachaati qaamaafis kenniti. Dhuqiin siidhaa takkuma alaa naqaati alattis deebifti. Dhiigni gurra mirgaatti hin seenaati gara mirgaatti gaddabree ammallee hidda sombat deemuun gara sombaat dabra. Ogguma takkitti keessatti dhiigni oksijiin qabuusi gurra bitaatiin seeneeti garaa bitaatiin gama qaamaa kun hochi dabre hidda gurguddaadhaan qaama cufa ol ga'uudhaaf. Dhuqiin foon onneedhaa tuni jiruu ilma namaa jiddi gureeytitti baliyoon lamaa fi cinaa baliyoonaatti dhufa jedhani. Onnee mana afur qabdu tana hayawaanowwan makluuqa gartee harma qabeeyyii fi habarrisu malee hawsiinatti hedduu haajamu kaan ittiin haajamuu jedhan. Ammoo onneen kalluun afaan garaa tokkoo fi gura tokko qabdi. Hayawaana garaachaan shorra guha baharii barraan tolqixaatitti onneen gosa sadii qabdi. Gurra lamaa fi garaa tokkicha. Ammoo hayawaanni shorra guhuni garuma tokkichaatu bakka lama qoodamee mirgaa bitaa ta'aafi. Kanaatu isa jabeeysee dandeettii kophaadhaa kennee fi akka dhiigni kana keessa faca'ee qaama ifa ol ga'u godha. Ammoo Dooktor Siid naacha Ameerikaa tokko xabi'aa gartee waan shorroquurraa adda bahe waan adda taateef sun qorannaa irra jira. Waan onneensaa oorixa lama qabduuf akkamitti akka kaddamsiifatu onneesaa tana banamuu fi cufachuu keessattis naacha shorroqu haan irraa adda bahee jeeti qorannaa irra jira. Kunoo onneesaatis tana ilaali oorixa lama qabdi.
ammoo onneen namaa akka onnee naachaatii miti. Wanni kun akka muujizaatii nama dhibdi. Hoguu garaa lamaan walitti qabamu dhiigni garaa keessii kun darbameetuma kaan somba seenee kaan shariyaanaaf qaaman kutee hogguudhammaas gurri lamaan walitti qabamu duraan gurra lamaan seenee sun garaadha gaddabra. Hogguudhammaas garaa walitti qabamu kun darbameetti gurra lamaaniin dhiigni seenammaas. Gidduma xiqqoo fakkaatu sunitti kani kaan onneen dhiigachi gannaqaa jirtu garaachini dhiiga guuttachaadha darbaatuma jira. Dura dhawamu gurra lamaani eegasimmas garaan lamaan dhawama. Hogguudha garaan lamaan dhawamee dhiiga darbu gurri lamaan banamee dhiiga naqa. Kunoo kana wal gargaaree karaa sahiihatti dhiigni bakka barbaachiftu ifa burqaadhaan dhaqa. Hogguudha onneen tartiiba barbaachisuun akkana dalayde hogguusi dhiigni gargaaramee cinaacha onnee afran cufa keessaa'u bakka barbaachiftuun seenee bakka barbaachiftuun qaamaaf dhaqa. Haa ta'u malee dhiigni hogguu qaama keessatti rakkoon takkatti dhuftee bade hogguma takka dhiigni waliin laaqamee balaan ammumaan tana namarratti taati. Kanaafuu hogguu jiidhi waliin dhufnee natti ol naqanii hunoo kana wal qunnamne kan rakkoo onneedhaa oowwitu himatu. Hogguun waan onnee rakkisu sun maraammaree dhukkuba isaa laale hidda gurguddaa gartee sadeen kasharyaanaa ka dhiiga onnee nafa quutu ka keeysaa foon onneetiif dhiiga kennu hunoo bakka diimtuu sin gidduutti qulxaawee dhiigni dabruu dadhabe rakkinni isaa sani. Kanaafuu hogguudha dhiigni bakka sun gahuu dadhabeetti keeysaa guddaadhaa sani foon bakka sunii dalaguu dadhabanii sabaa sun jecha onneen dalagaa dadhabdee kara du'aa deebite jechuudha. Kun dhukkuba onneedhaa kan haakimman dura harkanii rakkina namicharra fidee gaagama agarraan wasfii dhukkubaa beekanii wal'aansaatiif daddaffii jajjaraa godhan jechuudha. Hogguudha kutaan gariin ka onneedhaa dhiiga darbee qaama waliin gahuu dadhabe ka bitaa dadhabee irraa hafnaan ka mirgaa ka dhiiga fuudhee duraan gama sombaa darbe sunis somba keessatti dalagamuu dhabee hidhamee somba keessatti badii fiduudhaaf deema. Silaa ka mirga seene suni moggaa mirgaatiin onne sombarraa baheeti onnee moggaa bitaa seena hogguu onnee moggaa bitaa dhiiga baasuu dadhabde eeysa dhaqaree dhiigni karaa kanaan karaa kam deemuu danda'a badii fiduu malee kanaani dhukkuba onneedhaa jedhani. Kun dhukkuba onnee qaburraa hogguu tokko jedhee lakkaawame ammallee ka kanarra hedduu faca'ee argamuu jirammaas ka onnee tana dhawina siidhaa jerjersuu dadhabsiisee boodatti hambisee onneen akka aadaa dur jegertutti jerjeraan dha'uu dadhabdu. Sumpoon tokko akka birilleetti kurfaawee gurra onnee ka mirgaarra jiru ka gartee achirraa akka korrantaatti onnetti ibidda qabsiisee onnee guuhaan jejjersiisee akka dalaydu godhe hidhama gartee SCA jedhaniin maqaasaa. Suntuufuma biraa dhawina onneedhaa kaasee mirqaanaan akka korrantaatti onnee gurra onnee lamaan gubbaa facaasee akka isii walitti dhomoytee dhiiga darbitee facaaftee bakka cifa waliin geessu godha. Suntuu dhayina onnee mirqaansu jaama. Ukkurfaa suniitu tiriika qabsiisee jeljelee onnee mirqaansee gusiin dadhabdiifa jeljersee oofa. Esoo surriirraa waa takka illee hin xilfu baatanii hillee. Waani hadhiiga gartee oofu sun tartiibatti oofee uumaa isaa dhalachiise jecha. Ammoo onneen jiiriituni hogguudha tartiibaan oofti jenne hogguudha akka gartee dhiiga guutattee ooftutti aadaarraa hin bahini. Hogguu aadaarraa baate immoo jijjiirama onneedha jennaani. Ammoo hogguu irruun dhawina onnee keessatti argamte irruu gartee dhawina dhiigaa keessatti argamte jennaani. Yaa'ichi dhiigaa tartiibatti hin deemne jechuudha. Kanaafuu irra hedduun dhukkubsattoota onneedha dhawinni onnee isaanii tartiibarraa baha ol kutee yookaan ugakkutee. Waanii dhiiga isii keessa yaa'u dhabdeef jecha kanaatu du'a dingataa hedduu daddaffi nama fida. Akkuma onneen jiirii tunuu duruu deemuu dadhabde adagaan irra dhufuu gahetti ammoo onni ayyaana qaba daddaffitti gara haakimaa dhufeeti haakiman daddaffitti dhiiga isaa hogguu laalan bakka gartee badde sun kunoo kanatti uranii hidda bakka rakkattee sun dhiiga qulxaa'e keessaa baasuudha wajjin baaloo naqallaa keessa naqanii qilleensatti afufanii hidda cooma rakkise sun
qilleensatti afuufuudhaan kun akkatti addaa bal'isanii akka bal'inaan dhiigni dabru godhanii achi booda rakkinni dhiigaa irraa bahe hiddi dhiigaa bal'ate dhiigni ka galaana keessa horee qaama ol ga'e jechuu hiddallee ka keessaa guddaatiitu keessaa rakkate hogguu sun coomnitti bahe kunoo coomni sun bushuqee laastee keessaa luqqaasan kanaafuu achi booda jeeriin ziyaaraa hakiman isaa deddeebi'ee akka dhukkubni gartee lamada onnee isaatti hin deebineedhaaf rakkinni dhiigaatti hin deebineedhaaf jiruu isaa jijjiiree riyaadaa qaama isaa akkatti oofuun akka reefu gartusanitti bombaan hidda dhiigaa ka onnee fi qaama jidduu deemu kun waa meeshaa akka laafuun laalamtuu miti wanni inni dalaguus waa waan xiqqoodhaa miti hoggu takka dhihana fuudhee seelee dhihana dhabdeef geessu hoggu takka seelee gubatte haruudhaaf akka makiinotaati magaalaa cufa keessa wal ga'anii hulaa cufa dura dhaabbatanii kaan guddaafaa haraa kaan dhihana kenna akkasii wal ga'an akka magaalaa guguddoo fakkaataa kun oolaali akkanatti foon kan ajajee adda babaasee olii gaxoofuus ajajaa surriidhaatti tiriika adda addaatti qabsiifatee takkaa'uus akka tiligiraamaatti waa cufa ajajee olii gaxoofuus surriirraa ajajnitti dhufa isaa tokko ifaadhaa gara iyyuu deemee dalaysiisa sun daran ammallee akun olaal wali sun tursuu fi adda banuu kanaaf akka tiligiraamaatti bakka cufa dhawee ha gubbaa keessa gannaqee ha keessaa ol baasee qiwwaa takkaan harkiin cufa baasee foon keessa ajajee jabeenya adda addaa qaamatti uuma tanaafi seenee kaalsiyoom cufa sibiila xixiqqaa gartee akka zarraadhaa kana ifaa tiriikaatiin itti qabsiifatee akkana walitti butee foon adda harkisee akka foon kun qaama diriirsan godha nutuni yaanna meeshaan kaalsiyoom jan kun meeshaa jijjiirama gartee foon qaamaatiif qophooytee isiitu hiree kenneedha yaanna seelee foonii cufa keessatti miiqqaalee qaqallaa kun okkanaa kana kabarootiin ektinaa tolfameefi khasni furdaa kabarootiin biraa siraa tolfamee jira ka eega dheertuu qabu ifa akka urjiidha kasurrii irraa beekanaatu mataa sookeetaa kamaayosiin kan jijjiira bakka ifa jijjiiree takka dabarsa zarraa kaalsiyoomiitu kun okkaatti ilaaltee gartoo kanatti bakka inni itti suuqamu garsiisa sookeenni maayosiiniis bakka isaatti ilaaluqqeeti jajjaljeetti bakka isaa xaxabee deebee humna qaamaa jajjabeeyse akka sossohee qaamni olii gaddeemu godha mataan sookeetaa hedduun bakka sokoon takkatti hoggushan jijjiirame bakka takka dabruu danda'a foon gabaabsee birkii cufa ol fuudhuudha jecha hogguu ajaji sirriidhaa dhaabbate zarraan kaalsiyoom mana fiiddachaateeti foon diriiranii hogguu sookonni maasiyoonti deebi'e olitti deebi'a kunoo hogguun irraa luqqee adda deebi'a tanaatu mucoomii qaama orgaa jama akka olamaan baanutti ol seenee ol keessa deebuu kana ammoo hoggoo ektiinii fi maayosiin tartiiba wal jala deemanii seeleen foonii akkana fuula banaadhaan gammachuudhaan bifa bareedduu kanaan hafti hogguu immoo jeljelaan baruutiin irraa solloqqeetti deebi'e dhibbatti 60 gabaabbatti foon hogguu kana seeleen hedduun dadhabdee jijjiiramti bifa sun irraa akkanuma wajjin seeleen dafteen bannillee ni jirti tabifti siidhaa kun akkanatti mul'attee dhibbatti 8 bareedduudha taanleen tabadde ogguus ta gurraachoomte suni dhibbatti 20 taati suni qaamik jedhaniini suni warra urjii fi yalaallajee fadaa samii kana keessa guyyaa 14 deemeetu seeleen isaanii dadhabdee akkana fakkaatti tatana golgolooytullee ni jirti bifa hedduun biratti argama dhibbatti 50 takkaa taatullee ni jirti kun olaali fadaa keessa akkatti ol deemu kanaatu daddaffitti foon dadhabsiisee akkana jijjiira lafeen mataa tuni surriidhaaf qorii taatee tiisiti ammallee dugugguruun duydaa tuni haada surriidhaa gaddeemu gartee ka beekomsa qaama cufa waliin ga'u sunii fi jabeenya taati suni tiisiti ammallee utubaan duydaa kuni akkanatti ol diriirsee lafeen cuftinuu foon kana diriirsitee bareedina bifaa kana fiddiifi ammallee foon kun akka sosso'aniidhaaf lafetti hidhamaniiti akka ol fuunee gara jumiila kanaan deemnuu fi akka gara sossoonu nu godhan biyyaa tana keessatti ammallee lafeen tuni kaalsiyoom mijjeesseeti akka kaalsiyoom kun dalagaa fooniitii fi seelee surriitiif akka inni dalagaa mijjeessu akka gootu gargaartee dhaabbattiini ammallee waan biroo kasiin dalaytu ansijaa takka tagartee dhiiga diimaa kana uumtu isii keessa tolfamee dhiiga kanaan jabeeysiti kun akkanatti foon diimaan kun hogguu tarkool cabsite ha keessaa gabaabbatee ha dubaa kun gadheeraatee birkii walitti cuqqaala ammallee ha addeela lamaatiin jiru ha duraatii fi ha boodaa
cabsa harkaatii fi diriirsaa qaama jabaatu akkuma ati garte kana godhaa laali. Funoo foon diimaa kanaatu qaama kee cufa olii garagalchee utaalcha adda addaa sii fidee jabeenya qaamaa jaamaa kunoo laali. Surreen tun bakka lama qoodamti. Ta mirgaa bitaa tuni kunoo haaduu giddu jira laali. Ammoo ta moggaa mirgaa tuni qaama moggaa bitaa ta'uu gidalaydeeti. Ta moggaa bitaatis qaama moggaa mirgaa ta'uu gidalaydi. Akka hakiman dalagaan dhaqqabanitti. Surreen tuni kutaa sadii qabdi. Sadeenu waan adda addaa dalaydi. Ta gubbaadhaa akka mootummaatti aja qaama jabaa kenniti. Beekumsi qaamaatii fi sosoonqifti ta walakkaa irraa deema. Ta sadee isaadhaa meeshaa akka onneetii fi ta sombaatan ajajji. حقيقية عما يتكون منه الجسم البشري المتكاملة أجهزته بعضها مع البعض الآخر. إن الحواس الخمس مع أجهزتها الجلد والأنف والعين والأذن واللسان هي أيضا وسائل دفاعية ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الجسم. القيء والإسهال عمليتان حيويتان لطرد السموم والأطعمة الفاسدة والجراثيم الممرضة من الجسم. حتى ارتفاع حرارة الجسم هي وسيلة دفاع يقصد بها إذابة المادة البروتينية الحية المكونة لأجسام الجراثيم الممرضة. فسبحان الله الذي خلق هذا التوازن الدقيق في جسم الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. صدق الله العظيم. Surri irraa eegalii waan namni barbaadu ifaan dhaabbachuun xabi'aa isaa guutee dalagaa fiitiin dhaabbachuun beekamaadha. Akka baqqattoon tuni tamma surri keessa hoori'an tuni nama bishaan seenee limayyoo seeneef akka hafuuran baafanne beekumsa kennitutti. Wanni immoo hoori'aa tuni beekumsa kana kennu jirti hafuuran baafatin jettiini. Hogguudhaa hafuura baafachuudhaa deemu immoo bishaan keessaa utaaleet hagubate firraa baasee oksijiina fudhatee guutatee maasitti gaddeebi'a. Haakimni guudha gartee dhukkubsataa hadoochanii garaa baqaysan sombi dalagaa isaa dhaabee laamshaa'uun beekamaadha. Kanaafuu haakimman kun meeshaa akka tolfatanii hanqanni gartee sombi dalagaa dadhabee kana kunoo akkatti hafarsanii bakka sombaa sun dhaabanii hafuuraan qaamarraa baasanii. Girdoon foonii cinaachaa foon gidduu jirtus akkuma shaashiin sombaa sossootutti waggi sossoohanii kunoo qilleensa sun miidhaa baasanii oksijiina qaamaa naqanii. Hogguudhaa hakiman dhukkubsataa wallaanuudhaaf cinaacha baqaysanii shaashii sun dhoote bakka sun waan dhaabbatu meeshaa harkaan tolfatanii akka ati ilaaltee gartutti somboon dhommoqee kana silaa dalagaa dhaabee dhaabbatu meeshaa tanaan afuufanii akka hamma isaan dalagaa fixatanuu qilleensi irraan dhaabbanne itti afuufanii hogguu dalagaa fixatanii hodhan qilleensi dalagaa fi irra deebi'ee bakka duritti deebi'a. Qilleensi nuti afaan keenyaa fi funyaan keenyaan fudhannu kuni neeyitoloojiin hedduu of keessaa qaba. Sombillee ittiin haajamne. Haa ta'u malee qilleensa oksijiinaa katti haajamu suni isaa fuudhee fidaafi. Hogga oksijiin sombaa fide qilleensa gubataa qaamarraa baasee sombarraa baasee ammaas alatti deebi'a. Qilleensi nuti afaaniin fudhannu kuni kunoo akkanatti deemeeti bakka liqimsitee tana dhufa. Hogguu bakka liqimsitee tana dhufe achirraa ka'eeti karaa hanjaraadhaa gad dabra kunoo hulaan banaadha akkana dhufee somba seena. Hogguun ammoo nyaanni dhufu akkatti kunoo arrabi xiqqaan akka isboonjii sun cufee akka qilleensa malee nyaanni seenne godha. هذا التنفسي ويمر الهواء في القصبة الهوائية وهي أنبوبة ذات حلقات غضروفية تحافظ على القصبة مفتوحة دائما مما يسهل وصول الهواء إلى الرئتين. وتنتهي الشعيبات الهوائية إلى الغصيص الرئوي الذي يتكون من حويصلات أو أكياس هوائية ذات جدران رقيقة تسهل عبر الشعيرات الدموية عملية